Akkam hordoftoota Marsiiboon kun Marsiiboon Teekidha. Rammoo viidiyoo isin fayyada jedhu qabadhee dhufeera. Viidiyochis maanii karaa itti gochaa horii dafnee ittiin guutnu jechuudha. Namoota baay'ee rakkisaa beekamaadha. Baay'ee nama rakkisaa gochaa horii 4,000 jechuun. Isaa akkaataa itti dafnee guutannu sitti himachuudhaarra. Gara viidiyoo kanaatti immoo osoo hin darbiin YouTube yookaan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa jechuudha. Maaninni jalqaba irratti karaa lamaan sitti agarsiisa. Inni tokkoffaan maanni websaayitii tokko jira. Websaayitiidhaani inni lammaffaan immoo YouTube browserii keessan galtanii browserii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Chrome yoo fayyadamtan wayya jedheen filadhaani. Isaanis erga Chrome keessan erga browserii barbaadan keessa galtanii booda ishee tuqaa sadii kana tuttanii new incognito window ishee jettu tuttu jechuudha. Garuu garichi osoo hin darbiin gara kanaatti osoo hin darbiin YouTube'n gochaa horii keessan isin jalaa hir'isa waan ta'eef history kan jettu keessa galtanii as jechuudha. Bilbilaa isa horii fayyadamtan akkasuma ergasii maal gootu clear browser data isheettu al tokko tuttu ergasii maal gootu all time isheettu irra gootanii ishee kana tuttu jechuudha. Clear data isheettu tuttu jechuudha. Inni tokko maanni inni websaayitii www. Syncview.net ettu Google irra seentanii jechuudha. Ergasii isa jalqabarra dhufuudha isa kana jechuudha. Multiply YouTube viewer isheettu al tokko tuttu. Ergasii maal gootu lakkaa kun beekamaadha. Linkii viidiyoo keessanii fiddanii amma kana viidiyoo koo kana tokko tuqa. Linkii kana copy gootu share isheetu tuttanii. Ergasii copy gootu copy ta'eera. Ergasii maal gootu ishee mallattoo ida'uu kana tuttu jechuudha. Ergasii yoo bilbilaan qabdu ta'e bilbilaan irratti tuqxu kompiitara iddoo maawuziidhaan iddoo fayyadamaa jiruuf jechuudha. Akkas gootanii paste gootu. Ammas paste gootu. Paste gootu aga feetan paste gootu irratti baay'istu jechuudha. Aga barbaadan irratti baay'istu akka daftanii guuttattan jechuudha. Garuu viidiyoo daqiiqaa dheeraa matu gootanii filatamaadhaan jedhanii viidiyoo al tokko irratti gadhiistanii viidiyoo dheeraa ittiin guuttachuu dandeessu. Ergasii maal gootu hin babantu viidiyocha hundusaa kun orkeestii isiniif taphataa jechuudha. Akkuma argitan orkeestii isiniif taphataa jechuudha. Kun orkeestii isiniif taphataa baay'isuus hin dandeessu. Kana double cut gootanii ishee kana gootanii asittis suma kan biraa gochuu dandeessu jechuudha. Yoo feetan asittis baay'istanii gochuu dandeessu. Inni biraa immoo maanni as wanti new incognito window irratti hojjettu jechuudha. Ishee kana gootanii warri bilbilaan fayyadamtan isin ta'a. Isarratti as gootanii jalqaba garuu akkuma sila siistemee history clear gochuu hin irraanfatinaa. Booda isin jalaa irra ta'a waan ta'eef ergasii as tuttanii erga kun isiniif dhufee booda YouTube bantu. YouTube erga bantanii booda
maqaa YouTube keessanii irratti barreessitu. Kan kooma fakkeenyaaf Marsiiboon Teekidha. Marsiiboon Teek erga sarchi gootanii booda ergasii hin bantu jechuudha. Pileeylistii yoo kireet gootan garuu filatamaadha baay'ee. Pileeylistii yoo kireet gootan ofii isaatii isiniif taphata waan ta'eef jechuudha. Pileeylistii yoo kireet gootan baay'ee bareedaadha. Ergasii erga pileeylistii uumtanii booda taphachiistu jechuudha viidiyoositti. Kan biraanis ofiisaatiin babbanama viidiyoo baay'ee oddoma tokkotti pileeylistii kireet gootu akkamittiin kireet goona isa immoo yeroo biraasitti agarsiisa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Warri subscribe hin goone maaloo subscribe godhaa, like godhaa, namoota biraafis share godhaa wanta fayyaduudha waan ta'eef. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata ture. Nagaatti tura.